Shamaa argamuune ijoollee Oromoo jira jirtu baga jiraatani. Waan dhibee jira. Saalaa sanyii Oromoo sabadde gaaffii hin qaba. Gaaffii kan eenyuun na deebisa? Asilii endareedii. Aya gannuu dhiyeessaa jara kana lammaaniin. Akkas Fatiyaanis dhabamtee jirti. Saaraan gaafa qodaan ishee ba'ee addunyaarra deemee hawwii sanyii Jawaar gadi baatee footooshoopphiidha jettee irratti muggutaa turte. Har'a eessa badde Saaraan sanyii Oromoo? Qabsooftuun eessa badde? Dhugaa rabbi tokkicha waan sinitti mu keessa waan nama jibbisiistan kana keessaa jechuun nama waa'ee mataasaa hin beeknetu namaa qabsaa, nama hudduu baangaalii jala gugguufuutu, nama baangaaliin bakka fedhetti itti taphatuutu waa'ee Oromoo haasaa asitti dogonkortanii jirtu. Qabsooftuu sabboontuu akkasiin jedhina. Keessumaa immoo ijoollee dhiiraa Saudi Arabiyaa nu jalaan tuqina. Ijoolleen Saudi Arabiyaa dubaras taate dhiiras taate lammii biyya abbaa isaanii wajjin akka fedhan ta'u. Dhageessanii warri lammii Saudi Arabiyaa kan tuqxan ijoollee Itoophiyaa kan tuqxan ijoollee biyya abbaa isaanii wajjin walii waan fedhan dalagu malee akka keessan kana baangaalii kaayesa itti arabnu hindii la bataskaanii jalan gugguufne ijoolleen Saudi Arabiyaa waan fedhanillee waliin dalagan lammii ofiiti wal faana dalagu yoo saaxilaman illee lammii isaaniiti rakkoo hin qabu. Amma sini warri akkatti baangaalii jala gugguuftanii bataskaanii jala gugguuftee hawwii sanyii Jawaar maqaa Jawaar irraa qayyaradhu. Sanyii Jawaar isaanuu taate qabsooftuu jettanii ganaa asirratti bolola ooftu aboo shoror keessaa siniin jedhe abiyoot kaasa iyyuu warra shoror keessaa warra fakkeenya qabsoo sobdanii eessaanuu qabsooftan isin gadi baasaamee Saaraa sanyii Oromoo itti haajameen jira. Gaafa roobii maal jetti guyyaa roobii maal jetti? Hawwii sanyii Jawaar mudannoo jaalalaa sin barsiifti jette. Mudannoo baangaalii jala gugguuftuu fi bataskaanii jala gugguuftu nu barsiifti moo maali silaayyuu? Dhugaa siniin jedha gurraachaanillee kaleessa sinitti hime. Lammii Itoophiyaa jala gugguufaa malee lammii biyya biraa jala gugguufina. Waqtiin kun yeroo mokoroonaa yeroo namni wal baqate yeroo namni abbaan manaa fi haati manaa wal balaaleffatan kana hawwii sanyii Jawaar jechuudha. Sanyii Jawaar maal tokkishee godhee miti. Baalegeen kun sabboontuu keenya hamileen cabsiinaa jettani warra hudduu jala foqooqxan isa akka keessan kana warra dubbii dhugaa jallisu isa akka keessan kanatu rakkoo qaba bara. Yeroon kun yeroo mokoronaatti akkamittiin bataskaanii makiinaa keessa teessee dhungatti. Icciitii ishee qabachuun beektu isheen dubara miti maal tokkanarra gaa jettee ofii isheetiin kaameraa of jala keessee horaabdee har'a kaatee lammii Itoophiyaa komatti. Lammii Itoophiyaa kana sagaagalte kan sagaagalte lammii Itoophiyaa miti. Bataskaanii kana sagaagalte icciitii ishee hundaa kan gadi baasu bataskaaniidha malee lammii Itoophiyaa miti. Kanaaf jechuudha Saaraa gadi baasa. Saaraatti haajamnee jirra amma. Saaraa sirriitti barbaannee jirra. Sagalee kiyya sheeriitti godha. Gadi baatee waan isheen dubbattu gaaffii isheerraa feena amma. Gaafa hanshee gaafa icciitiin ishee addunyaa battane jechuudha. Sin qabsaa'ota miti bar fakkeenya taatanii maqaa Oromoon balleessinaa. Haga har'aatti faayidaa qaama keessanii qabsooftanii galmaan hin geenye. Oromoof hin qabsaa jettanii ani sabboontuu Oromoodha sagaleen ta'a jettanii maqaa namaatiin hin deemina. Sin warra shoror keessaa siniin jedhe abiyoot kaasayyuu jechuudha. Shoror keessaa siniin jedhe warra maaliitiin mooroon jedhummoo warra adaba ofittiin kennine warra baangaalii jala gugguuftan warra bataskaanii jala gugguuftan keessuma keessaa hawwii sanyii Jawaar dhugaa rabbi kan nama dhibu keessa viidiyoo ishee kunoo gadi ba'e isuma keessaaniyyuu immoo jaabboonii qullaatiin akka feetiin haa dhaabbattu sajjiroo mataa isheetti nuun mataa nu cabsite nuun biyya hambaa keessatti nama meeqatu jechuudha kan ifa rabbi kan hin argine dukkana keessatti mana madamii keessatti dalagatee iyee baree kan hin beeknetu jira maqaa shamarran biyya arbaa qisaasisite hawwii sanyii Jawaar jechuudha. Baangaaliin bataskaaniin jechuudha. Gaala dirree keessa deemu gaala dirree keessa goodaa keessa deemtu innumti magaalaa Dubaayee keessa hanqate dirree bakkee keessa jechuudha. Gaala horaabee kaameraan sheerii godhamti bataskaaniin sun dirreen sunuu hanqate kanaaf jechuudha. Tokko kan sinii himu jechuudha. Bilillee xiqqoo ishee Dubaayee jirtu sanarraa bu'aa. Maaliif hojii keessan sin argaa jirra. Dubbii dhugaa jallisuuf footooshooppii fuutanii bakka hawwii keessanii bataskaanii bira kun dalagaa bilillee miti. Dhageessanii warri sobdanii yuutuubii gurgurachuuf jettanii forfaayilii hawwii godhattanii warri miidiyaa gurguddaa qabdanii sin beekna
warra dubbii dhugaa affanu sin warra kijiba oofu warra bolola oofu haga har'aatti aslii bichaatu waan dhugaa dubbate asliin guyyaa har'aa jechuudha waa'ee hawwiirratti seeraan dubbate maaliif ofii hudduu gallakkifattee ofii akka feete taate akka feete nama biyya hambaa faana jechuun nama lammii ishee hin taane faana gangalatte har'a gadi ba'anii Oromoo komachuun soo shemii dhabar ofii keessanii bakka jirtan of laalaa ofii keessanii ommiitanii ombaddaltanii Oromoo akkas na godhen jedhina atoo kuna dhiirri Itoophiyaa biyya Duubaayii keessa jira lammiin Itoophiyaa biyya Duubaayii keessa jira bataskaanii sababa diimateef moo maali irra deebisnitti hima bu'aan bataskaanii maalime kunoo har'a bu'aa kee tokkoon sheerii sii godhe micaasaa maqaan Naasir moo maal jedhan sana micaasan illee si jaaladha jettee inni bataskaanii si duukaa bu'ee si takaattala sababa kanaa dhaaree viidiyoo kee tokkoon poostii godhe ammallee ganaa waan fokkataallee ganaa dhufa taa'aatiin alaala ganaa waan fokkataa waan ija namaa dibbisiisu ganaa dhufa silaawoti nama akkamiiti lammiin qabdu biyyarraati zariin qabdu yeroo sayyummoo waa'ee Saudi Arabiyaa qeeqxoo ijoollee Saudi Arabiyaa qeeqxooti nama akkamiiti qabsooftuudha siin jedhan qabsooftuu bataskaaniiti malee qabsoon kee Bangaaliif bataskaanii jala gugguufuu malee qabsoon kee qabsoo Jawaariif isin taatooti ati jedhi Saaraa Sanyii Oromoo jedhi warra maqaa Oromoo balleessisin warra shororkeessaa isiniin jedhe Abiyoot Kaasay warra shororkeessaa isin warra kijibdoota warra hagaamma waa'ee namaan barre yeroo marra jechuudha maal jettu miidiyaa gubbaa baatanii warri maqaa hawwii dhooftanii maalummaa hawwii hin beekne jedha saarichoon hin laafaan suni jechuudha warri maqaa hawwii maalummaa hawwii maalitti beektu jettanii jedhe saarichoon gaafa roobii jechuun gaa afaan keenya warri bartan warri hin beekne immoo fahamaa sinifaa hiikan roobii jechuun ni beektu akka afaan keenyatti kanaaf jechuudha roobii jechuun arbiidha so kanaaf jechuudha dubbiin qixaa jirtidha dubbiin gadi ba'uuf banamaa jirti mangadaa qabattee jirti kanumaaf engadda saarichoon meeqa cillaaffatee dhufe haguuggataa meeqa lummuuxuu fayyaan kun jechuudha silaa ilqiifate hawwiin ganaa dhuftee sinii mudannoo jaalalaa sinii ibsiti mudannoo jaalalaa bataskaanii jala gugguufaa jettee nu ibsiti moo maalime mudannoo jaalalaa maal nu ibsiti kanaaf Saaraa Sanyii Oromoo irra jettan Oromummaa keerraa qayyaradhu maaliif sin bakkan buutan Oromoof bakkan buutan Oromoo bakkan buutan sin lamaan sin argines qabsaa'ummaa keessan sin argine sabboonummaa keessan sin argine warri shororkeessaa jala deemtanii immoo dubbii olaatanii gadi haatanii immoo sin nawwaa ta'u ummata biltsiginnaa laalame sabaa isaanii eeganii jiru seeftii isaanii eeganii qabsaa'aa jiru siyaasaan sin mootaa jiru siyaasaan sin deeggaraa jiru sinoo hudduu Baangaalii jala gugguufuu bataskaanii jala gugguufuu akkas kan akka sanyii hawwii sanyii Jawaar jettee Facebook banatte YouTube banatte irraa qayyaradhu maqaa Jawaar irraa qayyaradhu sanyii Jawaar ilma Jawaar Oromoo jedhee bakka buufatee jira ilmi Jawaar Oromoo jedhee bakka buufatee jira warri maqaa Jawaaritiin banattani maqaa Jawaar xureessitani ammarraa qabaarraa kaanselii godha warri kashaafne jechuudha warri maqaa Jawaaritiin banattani maqaa Jawaar xureessan sin jechuun warra waa'ee mataasaa hin barre warra hagammaatti maalummaa keessan hin beekneetu gadi ba'ee sanyii Oromoo jettu sanyii Oromoo maal nu taatee saarichoo jedhe aslii jedhe ana jedhee miti baarsinii galtanii kanaaf saarichoo jechuun nama waa'ee isaan barre nama cillaaffatu nama muguu jechuudhaan mugaa kanaafuu dubbiin karaa jirti gaafa arbii yookaan roobii Saaraan hawwiin dhufti warri maqaa hawwii dhooftanii hawwii irratti olola adda addaa gallaga keessaa jirtanii irraa of qasadhaa maalummaa hawwii hin beektanii jette maalummaa hawwii kunoo barame kunoo kamisa dubbiin affanamee gattaa'e jimaata kaleessaa guyyaa rabbi addunyaa irratti firfirsee gadi baase maaliif maal lammiin biyya kee jira biyya Duubaayii keessa Itoophiyaan jiru akka ajaa'ibaatti lammii biyya kee faan akka feeten taatu keessumaa immoo silaa hawwiin sun nama akkamiiti yeroo ijoollee dhiiraa Saudi Arabiyaa kan qeeqxu shamarra Saudi Arabiyaa kan qeeqxu ijoollee Saudi Arabiyaa haga feete sharmuttu haga feete waan feete gootu dhiirris dhalaanis nama dalagate nama kaayyoo isaa beeku nama lammii isaa wajjin waan fedhe dalaguudha sin jechuun hawwii sanyii Jawaar isa akka kee kana bataskaanii jala gugguuf isa akka kee kana bataskaanii kizingii baasu bara badee kana keessa bara manca'ee kana keessa
mee madamiin tikee maal siin jetti silaa yoo ati mee silaa madamii jala wada lagdayyuu jechuudha amma kun viidiyoon kee googalii galee jira eessaqxame mee maal jetta zarii keef maal dhaamta amsa qabdu keessaa intala namummaa kee ta'uu kee kunoo kalee sarasii dhumatte mee gadi ba'iitti kunoo gadi ba'ii waa'ee shamarran biyya Saudi Arabiyaa waa'ee dhiira biyya Saudi Arabiyaa qaaqi kaama gadi ba'iitti hawwii sanyii Jawaar eessa badde kootu morma raasigaa akkuma gaafa waa'ee saara sanyii Oromoo bowwaa kee keessaa wasaqni xuriin bowwaa kee keessaa gajji geessana akkasuma kootu gadi ba'ii qaaqika saara sanyii Oromoo kootu gadi ba'ii qaaqi kootu irra gadi dhaabbadhu fordidiidha jedhishi naqiliidha aslii miti jedhiiti haasayi waa'ee imma keessa nun galchu maaliif akkamittiin lammiin Itoophiyaa jiru akkamittiin lammii biyya barahaana sagaagaltuu kan feenu nuti ormummaan olitti nu balleessani maali yoo jedhan deeggartoonni Jawaar waan kashallabbee malee dalagan jedhame sinirratti uummanni biltsiginna tarkaanfii sinirratti fudhatee jira maal sin maali waan gaarii maaliif hin daladdan waan bareedaa dalaga waanuma likiskisii borcaa kana dhiisaa aga har'aatti amma har'aan guyyaa sadaffaa guutuu isaati saara sanyii Oromoo gadi ba'iiti waan dubbadhu waan sirraa fakkaatu haasa'i gaafa kan kee morma ciniinnattee afaan bantee si iyyaa oolte hawwiin asliidha jetteetu naqiliidha jettee si farmaa turte kottu gadi ba'i dubbadhu okay kanaaf orsinitti tole sheerii godha aslaa ummanni jechuun ummanni nama xiqqeessu malee ummanni nama guddistu hin jirtu tokkoon kee ilaaltee keessaa baata godhus godhuu baattus waan irraa qannastu hin qabdu waan irraa dabaltus hin qabdu anumashii bagandachee oomaanii jiraadha akkasa dhageessanii shamarreen keenya obboleeyyan kiyya warri biyya hoomaan keessa jirtan akkuma biyya miskiinummaa keenya keessa jirtanitti seeftii keessan eeggadhaati jiraadha amsan qabu asirratti ama kan akka firoot jabaaddu itti fufi daansii makeetiin akkuma kana caccaffarii warri haftanillee hedduu sinin jaalladha shamarreen biyya hoomaan keessa jirtan haga ammaatti maqaan nun baane galata rabbi sinin jedha rabbi maqaa kan nurraa hafageessu basaastuu kan rabbi nurraa hafageessu kabajaatiin haga biyya keessanitti galtanitti ofirraa tolbadhaati dalagaa keessan dalagadhaa sinin jedha bangaalii jala gugguufuun bataskaanii jala gugguufuun qilee nama buusaa akka sinin jedha warri maalummaa keessan hin beekne warri shoror keessaa sinin jedhe warra shoror keessaa yeroo jedhu immoo kan akka saara sanyii Oromoo fi kan akka hawwii sanyii Jawaar hawwii sanyii Jawaar hin jedhin ammaan booda hawwii sanyii bataskaanii jedhiiti banadhu yuutuubii okay hawwii sanyii Jawaar jetti sanyii Jawaar Oromoo dabar Jawaar akka nama tokkotti ilma qaba akka sanyii Jawaar isaan nu taate kosii kakee kanaan Jawaar deeggaru kosii kakee san kana nama waa'ee isaan beeknetu gana sabboontuu Oromooti qabsooftuu Oromooti jettu warri hudduu arraabaa bultan halkan jechu warri miidiyaa gurguddoo qabdan sin argee bar akkas keessumaa immoo kan akka reediin illee har'a waa hedduu qaaqe reediin dubbii dhugaa irra darbe dubbii dhugaa oskuu barbaade asliin har'a haqa jirtu qaaqe gadi baatanii hudduu keessan abbaatti gochuu dhiiftanii aslii jettanii arrabsinaa jedhe asliin eeka ofii hudduu keessan ofitti qabadha namni miidiyaa irratti gadi ba'ee haasoo waan ummanni gadi baasee fuudhee haasaa so qaama hawwii yoo ta'e immoo lammii Itoophiyaa miti bakka isheen ijaazaa baatetti ishee beeka bakka isheen shirrii deemtetti ishee beeka Duubaayii keessa isheetu of waraabe kaameraatiin isheetu dhungataa deema haa dhungattu jiroo isheeti garuu lammii keenya taate akkamittiin lammii biyya biraa dhungatti dhiira keenya xiqqeessuu dhiira Itoophiyaa xiqqeessuu tuffachuu agarsiisuu isheeti jenne kana nutti dhagaa'e malee bakka feetanu haa buutu so ammaan booda qabsooftuudha maaliidha warri jettanii siyaasa dhooftani achumatti okay turtii gaarii sinin jedha warri maqaa Jawaariitiin waan tokko banattanii shoror keessaa dhoofaa jirtan irraa buusa Jawaar Oromoo jedhee ilma isaatiin moggaahamee jira kanaan achi kijibdoota yaalla gadi ba'eela saaraa dirqama bor gadi ba'uu qabda saara borgaama dirqama gadi ba'uu qabda shi saara dirqama sirritti gadi ba'e haaya dhufaa jirta jedhan karaa jirta jedhan haaya tafaddal si eegganna kajaa'ibatti kottu waan qabdu odeesse firraati cillaafadhuuti lumuuttuu fayyaa